Hello Media. Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii faana keelloo qophii keenya har'aan haala jiruu fi jireenya uummata Oromoo ammaa isinii qoonna. Balaa fi gaagaama waraanaan qiyaamaa qe'een Oromoo argaa jiru kan inumaa haala fokkisaa fi hammaataatti adeeme irraa isinii himna. Qophichi kunooti. Hawaasa Oromootti nageenya akkuma fuula gudunfetti jira. Bulchiinsa mootummaa dhufaa darbaa keessatti dararaa arguun Oromoo hubatamaadha. Balaa waraanaan kan miidhame uummanni Oromoo har'as nageenya akkuma fuula itti gudunfatetti jira. Abdii nagaa qabaachuun ala haala waaraa ta'een tasgabbiin uumamuun dadhabameera. Haalli kun durumaa qabee bulchiinsa Itoophiyaa jalatti baramaa akka ta'e ture. Ta'us hanga bulchiinsa PP jalatti kunaanii arge hawaasni Oromoo bulchiinsota darban keessa dararameera jechuun namatti ulfaata. Waggoonni qananii hawaasa Oromoo irraa fagaachuun jaarraa lakkoofsiseera. Amma kana haaraa ta'uu yoo jiraate bulchiinsa afaan isaa beekuun madaa'uu fi miidhamuu isaati. Har'a ba'aa galli uummataa rakkoo cimtuu keessa galeera. Inumaa adeemsa seeraa waraanaa ala socho'uun loltoota mootummaa hawaasa abdii kutachiiseera. Haalli kun dabalaa wayitaa adeemee dirqamee gara furmaataatti deemsisuun oolan qabu. Ta'us isaa asitti garuu Oromoon boqonnaa dhabe. Inumaa hara galfii bicuu argachuuf abbalee saniixatee dhabeera. Oromiyaa keessatti guyyumaan ajjeechaa, guyyumaan buqqaatii fi dararaa uummataa dhaga'ama. Kun yeroo ta'utti caasaa fi deeggartoonni mootummaa waa'ee badhaadhummaa, waa'ee misoomaa fi guddachuu Itoophiyaa balballoomsuu irraa duuban jenne. Inumaa wayita rakkoon uummataa humnaa ol dabalu dhimma rakkina hawaasaa san dagachiisuuf qoonni deeggartoonni mootummaa baatan laayyoon turre. Haalli kun ammoo furmaata karaa bubbulchee gidiraa uummataatti dheeresseera. Uummanni nagaa dheebotuun ala, nagaa hawwuu fi abjoochuun ala argee haaratti galfachuu dadhabe. Kanatu hawaasa jiiteesse. Loltoonni mootummaa wayita qonnaan bulaa jalaa oomisha balleessan, mana irratti gubanii fi qonnaaf oomisha isaa dhorkatan keessatti argamna. Ilma dargaggoome ka waggaa 18 oliif maatiin inni keessaa bahe hundi dararaa arga. Sababa ilma tokkichaa hidhannoon mootummaa jala dhaabbachuuf baheetti maatiin isaa hanga wasiillanii dabalatee oomisha akka hin galfanne, akka hin qotanneef hin haramanne taasifamaa jira. Haalli kun biyyattii keessatti hudhaa ulfaataa fi hibboo hiikkaan isaa fagaate ta'eera. Gochaan caasaan mootummaa taasisaa jiran ka seera addunyaan faallaa, gocha seera waraanaan gamaa gamanaa ta'uu isaa hundatu itti walii gala. Sababa dargaggeessa tokkichaa maanguddoota adeemuu hin dandeenye, kadheessee baqachuu hin dandeenye qabamanii reebamuu, hidhamuu, dararamuu fi ajjeefamuun hammaate. Haalli kun Oromiyaa keessatti hadidumaan guddataa adeemee hangi uummata oomisha akka hin oomishne dhorkamee dabaluun rakkoo qaala'insaa jiru saffisiiseera. Biyyattii keessatti hanguma dararaan dabalaa adeemee haalli jiruuf jireenyaa ulfaataa dhufe. Kunis uummanni baadiyyaa lafa oomishaa baqachuuf dirqamuurraa hangi oomishaa irrachuuf dirqame. Oomishnii irrachuun ammoo sharafni biyyattii akka gadi bu'uuf daandii bal'aa saaqeera. Inumaa hangi gurgurtaa hanga bittaa gadi ta'aa dhufuun inumaa ka bitu malee ka gurguru haphachuun rakkoo jiru ammeesse. Furmaata kanatti tolchuuf mootummaan hojjechuu irra dubbii siyaasaa qofatti fuulleffate. Haala biyyattii keessaa tasgabbeessuun nageenya amansiisaatti ce'uun biyyattii rakkoo keessaa baasuuf ifaajuurraa ammallee mootummaan dunuunfatee waraana jabeessuutti cicheera. Tooftaa bulchiinsa dargii irraa dhaalame gargaaramuun milishaa oomishuu, nama dirqamaan qabanii waraanatti erguun, humnaan leenjii fudhachiisuun hojii idilee bulchiinsa PP ta'e. Milishaan mootummaan ijaaree ammoo mirga bal'aa gonfachuun hawaasa gadachuuf karra saaqe. Har'a aangoon milishaa harka jiru hanga ajjeesutti waan kenname fakkaata. Waan fedhe yoo raawwate ka gaafatu hin jiru. Aangoo humna isaa olii kan argate milishaan ganda irratti ijaarame ammoo hawaasa dararuu irraa duuba akka hin jenne ta'e. Balaa kanaan qe'een oomishaa gara dararaa hammaataatti, gara gidiraatti jijjiirameera. Haalli kun jiruu fi jireenya uummata Oromoo akka malee jeequun isaa hubatamaadha. Kana ta'ee rakkoo biraan hawaasa kana hudheera. Humnoota naannoo Amaaraa keessaa gammoojjiif beela dheessanii gara Oromiyaa qubatan kanneen mirgi daangaa hin qabne hanga hidhannoon socho'utti laatameef madaa irratti madaa hawaasatti ta'an. Uummata ba'uuf galuu dhorkan. Inuma haalli kun daangaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa irratti haalaan hammaataa ta'uun itti fufeera. Kanneen qubattummaan Oromiyaa keessa jiraataa turan
mirga hidhannoo qabaachuu mootummaa biraa laatameef itti gargaaramuun qawween uummata Oromoo qeerraa buqqaasuuf murteeffatan. Kanaanis Wallagga Bahaa, Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummata hanga hawaasa irraa kutanitti gahamaa jira. Adeemsi faannoon amma itti jiran Giddaa ayyaanaa hawaasa Oromoo irraa kutuuf xiyyoorra waan ga'e fakkaata. Hawaasni gaara Dichoo achi jiru gara Naqamteetti akka hin imalle taasifamaa jira. Marfamamaa keessa galchuun lafa gabbataa naannaa sana jiru dhuunfachuuf haleellaan guddaan bara kana adeemaa jiru kan haala salphaan ilaalamee bira darbamuun turre. Michuu raayyaa ittisa biyyaa akka ta'e faannoon erga harka bitaa bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ta'ee ijaaramee kaaba biyyattii keessatti mootummaa waliin TPLF loleas gara Oromiyaatti fuula deeffachuun uummata taa'uuf ka'uu dhorkuu irratti argama. Haala kana tasgabbeessuu fi qabbaneessuu osoo danda'u bulchiinsi Abiyyi Ahimad callisa filateera. Balaa waraanaa kanaan garuu uummata nagaa qofa osoo hin taane loltoonni mootummaa illee aarsaa akka kaffalan ta'eera. Haleellaan tibbana naannichatti milishaa fi poolisii Oromiyaa kanneen baay'inaan 7 ta'an irra ga'e kun haalichi ulfaachuu isaaf agarsiiftuudha. Bakka eerame kanatti guyyaa adii uummata konkolaataa keessaa buusuun humnoonni faannoo ofiin jedhan bosonatti hidhanii qarshii miliyoonotaan gaafatu. Kakaffalee gadhiisanii kakaffaluu dadhabe ajjeesu. Biyya haalli bulchiinsa isaa fi haalli jireenya isaa tasgabbaa'uu dadhabe akkanaa keessatti caasaa fi qondaalonni mootummaa waa'ee badhaadhummaa leellisuu jabeessaniiru. Haalli kun guutummaan furmaata akka argatuuf hawaasni Oromoo sagalee tokkoon falmachuu akka qabu qophii kanaan dhaamna. Egaan dhimma haala yeroo ilaalchisuun qophiin faana keelloo har'aa of harkaa qabnu kanneen hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Torbee hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa jechaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.